Halo Yohanes iyyee. Sagalee keellee beelloo irraa argee ture. Sagalee teenya sun gadi dhiisee ture bira agartee. Guyyaa tokko ganamaan waa irraa bira dhagee osoo ilaalu arge. Waanidha sagantaa barnoota baay'ee haasofnee beekee anaaf gisee wal mari'annu sun. Barnoonni akkasii sun namni hin beekne illee waan hedduu irraa barata. Oduu khayrii tokko isin naafa geessu waan rabbiin nuuf kennee isin nageessisu isin biraa geessu hin dhabu faayidaa wa'alaa habiibika ahmad nuuril hudaa. Ajaa'iba rabbiin nama agarsiise fedha rabbiin guddaan khayrii quunnamsiise baay'ee qaba rahmaan akka agarsiise. Kafira jajabaran wasallamsiise nama baay'ee islaamummaatti amansiise karaa duniyaa keetti harka kennisiise alhamdulillah jedhee kan na dhageesse akkee argee ka'ee isinii odeesse garii ziyaaruullee rabbiin na mirgeesse hamdee nu jabeesse hojiin rabbii guddaa waalaa habiibika ahmad nuuril hudaa. Yesus wanni jee gaafas shaaloom aleekum jeen baayibilii isaan afaan amaaraa dubbachuu ture. Indeefan. እንዲህ አለ በትእዛዛቱ ሁሉ የተኛይቱ እስራኤል ሆይ ሻማ እስራኤሎ አና ኢላሃኩም ኢላኢኸት ጃአፋን ሂብሩቲ ጌታ አምላካችን አንድ አምላክ ነው። በቃ አቲያፋን ሰኒም ኢሲናፋን ሰኒም ደተኒ በእኔ በቀር በዛ በጊዜው የሮሳ ሱኒቲ ኸራ ኢሳት ይመለንም ተኩ ኸራ ረቢ ለቁ እንድንዲው ሻማ እስራኤሎ አና ኢላሃኩም ኢላኢኸት ጃአፋን ሂብሩቲ ሲገለ ኢላህጃ ኢላሂን tokkodha jechuudha. እኔ ከራሴ አንዳች ላደርግ አይቻለኝም እንደሰማሁ እፈርዳለሁ ፍርዴም ቅን ነው የላከኝን ፍቃድ እንጂ ፍቃዴን አልሻምና ከናፉ እኔ የላከኝን እንጂ የራሴን ፍቃድ አልሻም እንጂ አኒ ፈዲና ኺየወሶን ታኔ ፈዲና ረቢቲን ጎዳ jechuudha. namni fadinna isaa dhiisee fadinna rabbi jala deeme maal jaama jechuudha. afaan arabaatti gisee deebisnu muslima jaama jechuudha. nama fadinna rabbi jala butame jechuudha. barnoonni akkasii sun namni hin beekne illee waan hedduu irraa barata. miseejii katillee arke beeyte sila amma gaawwanii dura si gaafachuu barbaadu amantii tanatti namni si dirqee si naqee ni jira? Hin jiru. maaliif islaamaa'uu barbaadde? kitaaba macaafa qulqulluu keessatti wanta shakkiinatti baay'ee argee. Ayyee. jechuun maali beekta laal gisee namni amantii takka seenu amantii islaamaa keessaafu waan nama gaafatanii jira beekte namni tokko dirqamee qeebaluu qabu jaalala isaatiin qeebaluu qaba fadhinnaa isaatiin waan tokko haqa ta'ee dabaafatee ta'uu qaba beekte kanaafuu amma shahaadaa jettaa jechuudha. ashhadu allaa ilaaha illa allah. من داعي ونيوان جبا حجته قول ربي قد قرآن قبته ومن تهدد ولك هدابته فالمسيسي حقيقة دبته نما ربي بلبته وين يتنجفته نما دوغا بربادو كيسا بوجته نما دوغا بربادو كيسا بوجته دكان دجا كيسا نما قبافته yeroo gufuun akkana baay'ate keessa kunoo quraan gariitti mul'ate yaa gooftaa guddate sichuu baay'ee qabdaa waalaa habiibika ahmad nuuril hudaa. الأمانة بشنناف يا جاد وأنا جود جرتاون أنقل يا أبارة ما دي لك أنا حسابي أكمل جتشق جسنقل. Halo Yohanes iyyee. Yohanes kashti. Inti yellee la balle adda biki. silkii kan keetillee ni arka yeroo baay'ee bilbilamee ture. Sagalee keellee beelloo irraa argee ture. Sagalee teenya sun gadi dhiisee ture bira agartee. Guyyaa tokko ganamaan waa irraa bira dhagee osoo ilaalu arge. Waanidha sagantaa barnoota baay'ee haasofnee beekee anaaf gisee wal mari'annu sun. barnoonni akkasii sun namni hin beekne illee waan hedduu irraa barata. Yoo isin fa'ee in dhuftanii karaa bulbulaa sun dhufuun man barbaada laala akkami seeta Yohaannis fayyaa. Mee ati maal fa'aa sagantaa baafata? Sagantaan qophiin ati silaa giseen achi dhufe guunu maal fa'aa akka ta'e naaf himtee waan itti qophaa'u hunda naa himteetiin dhufa. Deebisinaa illee keen cufaar. Hello. Nagaa. Akkamii jirta? Nagaa. Akkanii siin jedhe? Miseejii katillee arke beeyte
silkiin yaani yeroo baay'ee guyyaan hin cufa beekte nama hedduun na bilbila warra al-amaanaa hordofuu fi fiilmii irratti lakkoofsa yaa kufanaatu bilbilee waan ija gugguu biizii na godhan beekte sunifin guyyaa waa hojjedhu cufa beekte. Miseejii katillee arke beekte. Islaama gaawwanii dura si gaafachuu barbaadu amantii tanatti namni si dirqee si naqee ni jira? Hin jiru. Maaliif islaamaa barbaadde? Kitaaba macaafa qulqulluu keessatti wanta shakkiin baay'ee argee. Hayyee jechuun maali beektaa laal gisee namni amantii takka seenu amantii islaamaa keessaafuu waan nama gaafatanii jira beekte namni tokko dirqamee qeebaluu qabu jaalala isaatiin qeebaluu qaba fadhinnaa isaatiin waan tokko haqa ta'ee adda baafatee ta'uu qaba beekte kanaafuu amma shahaadaa jettaa jechuudha. Ashhadu أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأشهد أن الجنة حق وأشهد أن الجنة حق جنة حق والنار حق وأنا أمي تخنا هيك ساتين سيما الله أكبر أجهنا أمام بودا مسلمة يجودا هيك كان سا وإن أمي تخم مالي أني وأشهد أن لا إله إلا الله يجون أني رجام بها أكا جبر من هكا توكمله إنجريتو أكا ربي توكيتشو قفته خجبر ما أكو قلتو شيء وأشهد أمس رجام بها أن محمدا أكا محمد نبي محمد جتو إرجما إساته يجو رسول الله يجون إرجما يجو شيء وأشهد يتي أمس رجام بها يتي أن عيسى يسوع إنجتو أكا إرجما ربي تهس إسنيس رجام بها وكلمته أكا جتر بيته خا شيء رجام بها يتي ألقاها إلى مريم أخرى مريم تدربمي خن رب جبريل ترجع أكست حالة معجزات قلته رجام بها إمو إني ربي متي مالي إرجع إساتي يتي رجاباته أمس وأشهد أن الجنة حق إنت جنني نجرة يجد واني بود جنة سينون نجرة لقى دايت يوحنا مو خربتين أمانينس يبدأ سينون نجرة والنار حق إيشونس يبدينس جهنميس حق جئتين أمانايت أمات إسلاماي هو كسر ربنا غفنا ما تلتو قلقل ملكسو قياده دهولتو خسار الرابري قرير رافلتو مالي لين جلسونا من قجلتو نمن جلس سينيون قجلتو كان كيسا داهين خيرين قدلتون قباسا ربنا ونرقدو وانقلتو قراني نمالا في سنتابتو وانمني مركسين قدو فيها باتو نمتكو كالرب الثمن يرقجون أهنغانا جلمو كان كين يغمجون حاجا كينيا ميتي لكوف سبايجون هدف كينيا نسين باينا نادجون تيتي وامجورا كرا ربي قدا على حبيبك أحمد نور الهدى يا ربي تقوسيا رحمتك يا قدا على حبيبك أحمد نور الهدى يا ربي تقوسي رحمتك يا قدا على حبيبك أحمد نور الهدى الأمانة بشننا يا جاد وأنا جود جرتاون أنقل يا أبارة ما دي لك أنا حسابي أكمل جتشق جسين قبل برنوتا أمانتي برتشو قبدا يجو أركان إسلاما بيخو قبدا أركان إسلاما يجون نمتكو إسلاما جامو داف ولاغا فيسي سجر تقفان مالي أركان الإسلامي 5 أركان إسلاما شني وهي سنسمة تقفارتي شهادة أن لا إله إلا الله شهادة يجو راجع أما كي أكا أما أتي شهادة يتخاني يجو سيقالي شهادة يتمي أما تقفان شهادة قبر مان هكا ربي تكوش ملين جوني تي رقابه هودا محمديس إرقما يساتي تي رقابه هودا أكسي سيقالي نمني جتخاني نان إسلاما يجو إرقسي هو شهادة الله إلا وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة صلاة دا يجو صلاة نمني صلاة صلاة إسلاما جامو يجو سيقالي متي صلاة واجبة ميكا جرشاني
subhii jira, duhurii jira, asrii jira, magriibaa jira, ishaa'ii jira. Salaata kanaan si gaddaa jechuun amma tolfattee mana musliimotaa gaddaame amma achitti isaan salaata asii barsiisanii salaata shanan isa gaddaa sun booda hoo wayitaa zakkaa yoo dandeesse maallaqa qabdurraa zakkaa kannachuudha jaawulaagan sadaffaa wasoomu ramadaan baatii ramadaanaa takka jira soomana kasoommanamu sunis dirqame jechuudha beekuu qabda وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ما حج يقولوا يودن ديسيتشو يوجد ربنا وانفخنا إن شاء الله حج ولما كنا خنافو أتيما ونسي في التعاون مالي ده صلاة برجو قبدا فان صلاة قرأوا قبدا إن شاء الله سجنتا الأمانة تدلوق فين ديما waa'ee maqaa keetii maqaan amma Yohaannis jechuun mara konkobu Yohaannisis Yohaannis jechuun waan nidaami Yohaannis jechuun baraka sanyaatti Yahyaa jechuudha. Yahyaan ilma Zakariyaati Yohaannis ya Zakariyaa ልጅ ነው አይደለ? የመጥምቁ ዮሐንስ አይደለ? ያህያንስ maqaa namcaa ilma Zakariyaati akkasi akkami duba amantiin islaamaa akkamitti egaa amantiin islaamaa qeebaltee booda wanti sitti himni tokko akka isaatee warri bira dhufe kun musliima wanti isaanii. Maashaallah. Achi booda mana barnootaa na galmeesse. Inni jechuun. Sah. Amiir jedhee na galmeesse. Amiir bakka maqaan kee Amiir egaa waliin booda Amiiruma dhiifadhu barnoonni si eegalamuuf deemame. Amma booda Amiir jetta gaa. Amiir egaa walii gara guruppiiti yaala amaanaa hundattiin himaa bara walii ati Amiir ati amma nama beekamaadhaasi. Akkasi inshallah wanni ni sidhaamu maali seeta maqaa abbaan moo hin jijjiirtu abbaan keenyu maqaan abbaallee ni jijjiireetu maqaa maqaan abbaa kasi dhalee jechuudha kasi dhalchi mitukku mitukku ati maqaan kee Amiir mitukkuuti aya wanni ammoo Amiir mitukkuuti Amiir amaan ukii jedhee kaasee akkas kaa akkam ta'a jechuun Amiir mitukkuuti maqaan kaaga jechuun akka shari'aatti simu jira amma akka amantii islaamaatiin keessa simu jira beekte rabbiin quraana irratti wad'uuhum li'aabaa'ihim jaa beekte nama abbumaanii yaaman abbaan isaa hafadhe haa ta'u akka fadhe haa ta'u maqaa abbaatti yaamamuun dirqama sii galeeme ati maqaa gaawwan gurbaan ati bira jirtu sitti galmeesse ani hin beeku garuu immoo ati maqaa kan kee eenyu siin jaan Amiir mitukku itti himataa jechuudha. Dhimma hedduun himtee jirta waa'ee faamilii piroobilemiin akka jiru kana qubaan qaba beekte. Barnootaas barachuu qabda ammas namni gizee amantii isaa jijjiiree waa xiqqashoo ni jira waan jechuun environmentiin sun waa xiqqashoo isarratti rakkoo gaggeessuu jira beekte. Sunnis ni hubadda akkas ta'us ati wanni godhuu qabdu gaafiilee amantii islaamaa wajjin wal qabate qofa na gaafatta huliidha. Karaa faayinaansiitiif waan takka kana inumaa yaadin inshallah amma kunoo sagalee kan keessi dhageewuuf ta'an isaanis guruppiin himaa fi baga gammaddan obboleessi keenya kunoo akkanatti Yohaannis keenya Amiir tahee jira nuuf islaamaawe kanaafuu rakkoolee hedduu jira kan himamuun taane taati naayimte jirtu jechuudha anaaf naayimte jirta akka nama qobatti haasofnee jirrami sunis isaaniif niin himaa jechuun haayilaayitumaan himaaf diteeyiliitti himu ni hubata namni nuuni beeyte haayilaayitiniin tuqaa fi akkasitti inshallah waan dandeenyiin akkasi booda ja'an maqaa isaanii hunda barreeffadhee daayirektii akka akkaawuntii keetira seenuun godhaa jechuudha inshallah. Baankii maqaa kamiin baaseedha? Amma maqaa itti baafattu amma laal maqaa kan kee Amiir mitukkuutiin banatta. Nigdi baankiis ni banatta. Yoo dandeesse sagamma hordoftoonni ala amaanaa warri chaanaala keessa jirus garii Oromiyaa fa'aa qabaachuu mala. Eeka Oromiyaa. Abisiiniyaa fa'aa qabaachuu mala. Ati yeroodhaaf koomeershaal baankii banadhu. Nigdi baankii. Nigdi baankii footoo kan keetiin kayitii footoo geessi maqaa kan kee Amiir mitukuu jii. Maqaa baadhaatti Amiir amaan okiin jira isuma fudhatanii isaan. Silaa maqaa abbaa jijjiiruu baattee gaariidha. Ati mana baankiitti umara kon qobar mattawaqaa isin gaafatanii Amiir mitukuu yoo jetteenu. Maqaa abbaa keetii kana haquun qobduu jechuu kiyyaa. Amiir mitukuu jedhee galmeessi bakka. Akkas if galmeessi hatta mattawaqaa keetii akkas godhi mana qaraatiitti illee yoo dandeeme akkas jijjiirradhu maaliif maqaan abbaa keetii kabajaa qaba. Abbaa kan kee haqa sirraa qabaa mireefa. Maqaa isaatiin yaamamuu qabdaa jechuu sii galee atiifillee kabajaadha fuulduraafillee sii galee. Kanaafuu Amiir mitukuu godhata. Ashii boodhagee sirreessa. Akkas goota sun booda lakkoofsa akkaawuntii naa ergita.
anis al-amaanaa uummata hordoftoota peejii al-amaanaa keessa jirus akkasumas teelegiraama irra jirus inshaallah waan dandeenyeen akkas cinaa dhaabbatan ittiin dhaamaa jechuudha. Akkasii inshaallah waan dandeenyeen obboleeyyan kan hundi cinaa dhaabanii dhaabbatan atis guruppii al-amaanaa chaanaala Farahaan Gursum keessatti hirmaadhu. Yaadas kannadhu suuraa quraana faatihaa fi waan gisee salaatan ja'an ni jira miti salaata gisee sagadu. Kanaas inshaallah. Telegiraama keetiinitti ati guutuu isaa qobaatti si as ergaaya. Telegiraam irra na ergaan WhatsApp bira deemu. Ati Wi-Fi bira dhaqi guutuu isaa siifin erga takka takkaan hordofaati afaan salaataa jechuudha. Akkasii gaa obboleessa kiyya waan takka yaadiin si cinaa jirra baga karaa amantii teenyaa dhuftee karaa amantii haqaa baga nagaan dhuftee amantiin islaamaa jechuun amantii ilmi namaa itti dhalatee itti uumamu diinul fixraa jaaniin duraanuu sii galee ilma namaa kanaa rabbiin gizee uumu. Amantii haqaati irratti uuma beekte. Nabiin keenya akka jaanitti oo abaahu yuhawwidaanihi oo yunassiraanihi oo yumajjisaanihi je haadhumaa fi abbaatu yookaan kiristaana godha yookaan warra ibidda gabbaru jechuun kiristaana geessuu godha nama kiristaanaa si kaasanii kiristaana taata. Warra ibidda gabbarus akkasumatti abbumaa jijjiiraa jechuudha. Amantiin islaamaa immoo fixiraadha. Yoo ilma namaa akkanuma dhiisan rabbuma tokko gabbaraa jechuudha si galee. Akka amma fakkeenyaaf waaqeffattoota yoo fudhatte amma Oromoon bara waaquma takka gabbartii bara. Maaliif ummata kaanii dhufee rabbashee malee isaan duraan rabbuma tokkotti amanan lafa waaqeffattuun. Kanaafuu namni tokko gizee islaamaawe karaa amantii keetii baga nagayaan as deebite amantii kan keessa duraaniitti jaama malee amantii haa jechuun akka nama amantii haaree fudhateetti fi lakkaa'uun jechuudha. Amantuma tan ta'e rabbiin irra si uume ta duraaniitti irratti as deebite. Siigalee? Kanaafuu amma akka seenaa amantii kiristaanaatti gizee namni tokko dhalate kiristaanaa baatii meeqa kaasan? Dhiira yoo ta'e dhalaa yoo ta'e jira garaagarummaa qaba. Guyyaa 40 yoo haafamattiinsa dhalaan dhiirri dhalaan guyyaa 80 yoo osoo kiristaanaan haafamiin duute ijoolleen sun matiskaana keessatti awwaaluun dhorkaadha. Abbaa feete qeesii feete yoo gaafatte kiristaanaa yoo hin kaane matiskaanatti hin awwaalan. Islaama beekan islaama namni sun sii galee. Kanaafuu ati amantii kan ta'e dhalatte irra dhufte jechuudha. Ta duraanitti irratti as deebite amantii haqaati amantii dhugaatii hin sodaatin ati inshaallah fuulduraaf haa amantii kana babal'isu haa ummata biraan gahu rabbiin tokko akka ta'e haa ummataaf himu bakka nabi Isaa bakka nabi Muhammad bakka nabiyyoota hundaa buute karaa rabbii tokkichaatti. TikTok akkaataa itti banan hin beeku malee ututti anaa si barsiisa abshir jaanis amma silkii biyya tanaatu iskiriinii badaadha malee karaa TikTokaatiin silaa dhufeetiin. Baaduu shoo silkii fiyyaas du'aayin afitti godhimee haati du'aayin ta'e ammanii qeebalamti harka namaa zaalimaa jirti beekte. Inni dhufallee itti dhuftanii. Karaa bulbulaa sun dhufuu namaan barbaada laala akkamii seetan Yohaannis fayya. Yeroodhaaf waa xiqqashoo rakkoorraa hin jire beekte. Anis yeroodhaaf fatanaa takka keessaan ture fatanaa sun keessaa amma rabbiin xiqqashoo naas deebise. Fatanaa ajaan baane. Fatanaa gizeen sin jiru fatanaa addunyaati ta'a addunyaa. Bakka takka dhaquuf bar dura keessa kan keetii si ajajaa mire haa. Sunumaatu naquun namee sun keessaan bahee waa xiqqashoo. Kanaafi ani amata lamaaf iddoo biraa takkaan ture seenaa kiyya siif hin himne beekte. Wallaahi gaani sodaas waan takkaan qabu beekte si bira dhufee qaamaan gatteenyee hojii haasoinee. Fatanaa addunyaa moo? Mataa waaqatan gufuuni sandahu namni gufatu namaa deemu bolkahu. Ibnu fadli rabbi tumreen kwaarra gahuun rabbiin malee maaltu waan nama gochuu danda'u baqataan dhokataan isa jalaan bahu yaa Allah faaruun keeti galanni si haa ga'u waan ati naan laafinne dubbachuu hin danda'u arraba koosi malee nu beekuu hin ta'u yaanni koo karaa kee gaarii utuma ta'u dubbii dheeraa keessaa hin dhabu fatahu yaa namni dhagahu na siyaanaaf yaadaa laa habiibika ahmad nuuril hudaa. الأمانة برد بشننا يا جاد وأنا جود جرتاون أنقل يا أبارة ما دي لك أنا حسابي أكمل جتشق جسين قلبي نرافو دني هدا رايم به أكسيت إن شاء الله ربي أركانها باسو بنيتين تيك توك اللي إن شاء الله في بنيتين أشرت هيسه نبرسيستاو ويشوايا إن شاء الله أكس قلنا إن شاء الله أكسي يوهانس خي جوادو يا ذكر بديو جرات دامسو يجرات هردفتوتا شانال على الأمانات جروبي الأمانات ما نجدر إنه بودا يا بكا بني كنا يدي وأكبر ديما. هيا حبيبي يا فيلم عمر السيفين يرجع ترتيبا هرد في إن شاء الله جزاك الله خيرا حبيبي نابل بلين سوداتين
yeroo na bilbiltu sa'a scheduling qaba silkiin yeroo itti banaa jirtu siifin hima lakkoofsa biraatis niin qaba kan yeroo hunda banaa sunis siifin asirga inshallah ya Ashi lakkoofsa baankii borusin ergoo asir maqaa kan keessis akkas godhe asirgi inshallah ummanni hordoftoonni chaanala Farahan Gursum akkasumas gruupii Al-Amanaa peejii Al-Amanaa Media Networkii fi YouTube Farahan Gursum irra jiran akka mataa gad nan qabne abdii guddaan qaba inshallah si cinaan dhaabbatanii gad nan qaban inshallah si boon sinaan sodaatiin nuti si jira sin janna kun bakka isaanii bu'eetiin ani sin jaa jechuudha anis illee waan hin dintu inshallah siifin arjooma abshir jihubbi ashi hayya hubbi baruna ergaa ya ashi hayya assalamu alaikum الأمانة بشننا يا جاد وأنا جود جرتاون أنقل يا أبارة ما دي لخنا حسابي أكمل جتشق جسين قل وانتنغا فدبنا تيتان انغافي تغينو من دنيا ونذهبوا في أمان رسول ربي قجوفي إني كان كره بري برسيسو في غارين كسبي على لا ولتقبو في كرا ربي لتيجي سكنتو في فقير في مسكينة اتين غرغارو في إني كان برسي كتابان كاو في أكاكين بني دالو تانغو في غافي ربي بوري رانا جابهو في إيهان وانتان خلق ميفي كنافي جاچو تو غالي في نساء ورجالا نسري دانو ملكسي كرانكي تجالا wanti namu qooda ofii baatu fi hundinuu badhaasa rabbi argachuu fi nagaan fuula rabbi isaati wal gahuu fi hundinuu qooda isaa kenname laafaa fi inni kaan nafsi isaa diiniif gumaachuu fi irra caaltu buuta ittiin argachuu fi atoo yaa nafsi qoqonni kee maaliif wanta ati jiraattuuf siif hin ooltu gaafiin jireenyi kee maaliif of gaafadhu malaa nasriidhaan nu milkeessi karaan keetu caalaa. As deebinee dhufnee jirra hordoftoota keenya. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota chaanala Farahan Gursum karaa telegiraamaatiin akkasumas karaa yuutuubaatiin akkasuma hordoftoota Al-Amanaa Media Network karaa Facebook peejii keenyaan fi akkasumas karaa telegiraama gruupii Al-Amanaa warra jirtan hundi keessanuu obboleessa kiyya kana irra hedduun keessan dhageessanii jirtanii irra dura na bilbilee ture waan takka waa'ee dhimma amantii isaaniitii fi keenya jidduu jiru na gaafatee jechuudha. Fiilmii Nabii Ciisaa hordofaa ture waan gaafatee na gaafatee ture jechuudha. Akkuma quba qabdanitti isin himeetiin jira jechuudha. Akka yaadataniifis gaa haayilaayitiilee isiniifin kaayaa dhumarratti obboleessi keenya kun gaa amantii teenya jaalatee qeebalee namni amantii tee faarse ati si faarse namni amantii tee jaalatee ati si jaalatee kanaafuu obboleessi keenya ta'ee islaamaawii jira. Dhimmoota isaa gaa hedduu naa himee jira waan hunda haasa'uun barbaadu isaafis waan takka jira jechuudha. Na hubattan jeetii yaada garuu haayilaaytii waliin isin himu namni tokko yeroo amantii isaatirraa bahee jechuudha. Akkanumattuu gizee yaaddan pireesharaa jira faamilii irraa pireesharaa jira mucaan kun barataadha nama xiqqaadha nama bira jira amma kunoo nama musliimaa biratti maxxanee qaraatii isaa eegalee jira amantii jaalatee jira amantii teenya jaalatee jira. Kanaafuu gaa nutis waan dandeenyu cinaa dhaabbachuu qabnaa jechuudha. Kanaafuu maali isa kana jajjabeessuu bilbilee fi jajjabeessuu waan dandeenyu cinaa dhaabbachuudhaan jajjabeessuu qabnaa. Taniin isinii dhaamu tana karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaatiin duwwaa 915 naa bilbiltanii waan takka yaada shir godhuu ni dandeenya. Warri arjoomuu fi barbaadan naaf himtanii yoo barbaadamatee haala kanaan ni goona yookaan immoo akka akkaawuntii isaa karaa telegiraamaatiin isiniif maxxansaa mana ergee jira banatee jira. Cinaa dhaabbadhaa mataa gadi hin qabinaa mucaa kana akka barnoota isaa bakkaan gahatu haa goonuun siniin jaa. وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأمانة بشننا يا جاد وأنا جود جرتاون أنقل يا أبارة ما دي لخنا حسابي أكمل جتشق جسين قل متى كده فرقا بانكنا انكر ربي فقال جافك قرانا أما زدبلوا قتمته إيمانا فارون كربي تيقال تقلفنا أيها المؤمنون ما أنتهوا في كمنا أهمة من كان كمين سمنا أخلاقك كميتين في التفدنا نتوفيق نعفو كنا فكنا حياة إسلام ما كمين برسيه فنا حبله وانكين يالو جادو في كمنا باية تمنو دي مغره بكمنا ما نادا ظاهرا نركبال لفنا
خلق اسلام هاتينا بنيس منا ودني قمنا نعم ربي قدام من نور الهدى نسيها وليقول يونا لكيسني يا داعي اسلام هندم تكيسني كن فدي ربي تملدن ديتي كيسني أمتي قروس وچين سبب كيسني واسني قدت ياجرين كيسني إسني سياجر ربي تمنتني وهيد ربي تين بقول كيسني مالونا مرة لافا يطلع عقيدان على حبيبك من نور الهدى توكيتما ربي قفك بناني محمد يركما سانت لناني وجيت رقادا كنقيا فالكني واجبا في سنة كان سامر سيسني إن شاء الله سيتي براتي وفتهزني أكما قافة رمامة ترسني أستي سمهمة هودا فتهزني ربي سنگر گاران المبرتني أمس ديني كيسة ركينا بلني هاقو فجوتو جراو فرات الداتيني قلبين كاسي وجه سوسوا فمني ستي ففكيسي نفسي يا شيطاني كابدو أفساني من داكاري قبضاوا على حبيبك من نور الهدى الأمانة بشننا يا جاد وأنا جود جرتاون أنقل يا أبارة ما دي لك أنا هساوي أكمل جتشق جسينقل as deebinee dhufnee jirra gaa hordoftoota keenyaa maasha Allah rabbiin gaa obboleessa keenyaa Amir Mitukku rabbiin sabata haa kennu fi diin kanarratti khaatimaas walumaanuu rabbiin waa tolchuu nutis sabata rabbiin waa kennu amma gaa obboleeyyan keenya waniin isinii dhaamu warri sagantaa har'a duraan dhageeffatiin sagantaan sun gaa toora daqiiqaa 50 wahiina fakkaati WhatsApp Telegram keessa booda deebitanii ilaaluu ni dandeessan dibeetii takka tan turtee jira mucaan hungaa amantii jaalatee qeebalee jira garuu rakkoo guddaa keessa jira amma sirra deebi'ee waniin isiniif himu gargaaramuu qaba gargaaruu qabnaa waan dandeenyu cinaa dhaabbannu garuu dhumarratti waniin isinii ida'uu barbaadu lakkoofsa bilbilaa kiyya 915 22 naa bilbiltanii warra isaa kana cinaa dhaabbachuu barbaadan naa himaa maqaa keessaniin galmeeffadha yookaan karaa koomentiitiin naaf kaayaa karaa telegiraamaatiin karaa waatsaapiitiin akkasumas karaa yuutuubiitiin illee warri hordofaa jirtan sagantaa kana akkasitti wal quba qabanna inshallah. صل على محمد صل على محمد صل على فداك راهن تعالوا فيك تنمو قوتو قوتو تهورن نبمو نمني وانا منجل يومي نبمو يو صبر ملين تركم فتمو يا ربنا بسكني وانا نميمو نافس هرجومو صبر ربين قدام على حبيبك من نور الهدى بايدا وانت داير بربهدمو صبرين موجالا وان قدوم فتمو وراتي بايدا كراندا هندمو سنة أنبيوتاتي واني نبليومو مي أنبيوت الرواتي كوسيمو نبي الله نوحي كان قرانيمو جارة سقلي ولتم دوامو نمواتي كوما لجلاه دي ديكمو كانون دا سبرها وتو أكيتي وامو غافا مرتي ربين برادة برفمو أججني سميدا فرديتي كنمو بشان جلا قباني تقدفمو أمني جلت أرضي رادكمو نوحيف مؤمن توني نقادم بافمو صبري داوا كيسا رابردمو أنبيون لكمو صبر واهندا على حبيبك من نور الهدى يوبرنو تتيك النبي توقها جرو دنيا خيرا كل نما أفقا أتتو مانقهيك كانوا مقا ربي نبها فدي قلبي ساتنقا وبرسيسو تمال ثم مسانيكا سلابا طالب فاتو إسلامتا نما قلبي فتو دكو تمنانقها غرين تجد بهودانقها غرين كما تمنان تده براياها أجم درقام بدايا دجوم نوتا داحي ونرقما ربي راناسا فرانا ماتها Baba, ilma kharuza ati da nyaacha olla takka fooni fi lukku nu gootaniin beetan gaafeydati nu goota bar laal garaan galatan qabu yaa ilma kiyya foonis daabboos lukkus itti geerigitu garaan laal galatan qabu laal foon lukkuutis fi nyaatte deebi'ee udaanta harifata yaa ilma kiyya jimaan kunoo abbo udaan hin ta'uusa laal ati faayidaa jimaan kun koo maali beete ijoolleedha duroon afaan dheerata seefin galu amma hay amma ijoolleen ni taphatti amma dubbii hollaa gujirtaa deemtaa dhuguu baate. Follow at Amir Jawar 11. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share